isaan kun hundi isiniif barbaachisoo akka ta'an abbaan keessan inni samiirraa beeka. Wangeela Maatiyos boqonnaa 6 lakkoofsa 32. Jesus atabakiya kata jirenya egumsa ketin gudane sorata baruyane Jesus atabakiya kata jirenya ketin gudane sorata baruyane amala kenya dandisi jalalan sitnuga kese sindamari Isagalisa Dem Sikenya Simadisa Dem Sikenya Simadisa Jesus atabakiya kata jirenya egumsa ketin gudane Jesus atabakiya kata jirenya egumsa ketin gudane sorata baruyane Injitiramne ogumma sirabarne waeke yonugabano no moke no tishakino no moke no tishakino Jesus atabakiya ketin gudane sorata baruyane akake matonu bati on manke nurabayete Jesus atabakiya kata jirenya egumsa ketin gudane
abbaan keenya kattaa jireenyaa eegumsa keetiin guddanne soorata barruu keenyaanne. Muka kaasee kan nu jalqabsiisee kan nu xumursiisee Sillaaseef galanni haa ta'u. Eebbi haadha keenyaa durbee maalamii bara baraan nu wajjin haa ta'u. Ameen.